waaqayyo yaada tokko qofaan hin ibsamu. Kanaafuu koottaati ilaalaa ittiin jedhe. Koottaati ilaalaa ittiin jedhee booda koottaati ilaalaa jedhee kan inni argisiisuuf ta'etu jira ture. Inni amma ufneerra as geenyeerra kan hubachiisuuf jiru waaqayyo ta'uu isaa amanneerra. Gara wantoota sana beekna akka kanaa booda kanaa booda wantoota waan gaarii harka waaqayyo irraati ulfinneef galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Waan gaarii harka eenyu irraati? Waan gaarii harka eenyu irraati? Harka eenyu irraati? Balbaachini malee waan gaariin harka waaqayyo irraa dhufa. Yoo dhufu kan isa qabin jiru, kan isa daangessu hin jiru. Eenyummaan keenya hin daangessu. Akkuma ganama barachaa ture. Cubbuun keenya hin daangessu. Miilli keenya citiinsaa hin daangessu. Gurri keenya dirbiinsaa hin daangessu. Hin daangessu. Hin daangessaa? Hin daangessu. Yoo waaqayyo waan gaarii gochuu barbaade kan daangessu jira? Hin jiru. Waaqayyo akka inni waan gaarii nuuf godhe unimmoo sanaan galateeffannu jaalala waaqayyo nuuf haa ta'u. Kanaafiyyuu maalittiin jedhe koottaati ilaalaa jedhe. Sanaan booda obboleessa isaa kan ta'e Filiiphoosiif Naatnaa'elin arganiitu Filiiphoos kottu waan gaarii tokko arganneerra. Innis isa Museen seera isaarratti barreesse. Isa raajonni raajummaa isaaniitiin barreessan sana arganneerra. Mooticha Naazireet kan ta'e gooftaa hundumaa kottu nu wajjin bu'iyye. Gaafa isaan akkasittiin jedhan Naazireet keessaa waan gaarii maaltu ba'a? Waan gaarii maaltu argama Naazireet keessaa jettanii na waamtu ittiin jedhu. Baay'een keenya gara mana waaqayyootti gaafa wallaannu maali waan haaraa maal argaa? Isuma kaleessa addafamaa turedha. Kaleessa faarfachaan ture. Kaleessa beekaa. Kaleessa hubadheeraa kan jennudha. Garuu gaafa isaa fi gamoo waan gaarii eessaa ba'a jettee yaadda. Gaafa ittiin jedhan isa Yesuus Kiristoos isaaniin jedhe kottuuti ilaalii jedhe. Kottuuti ilaali jechuun hiika tokko qaba ammas. Maaloo inni uni arganne sunoo isa akkamii akka ta'e kottuuti ilaali. Isa nuyi mana kan keessaa miidheeffannee argine sana namni baay'een hin beeku. Jaalala Yesuus Kiristoos isa eenyummaa ofii nama dagachiisu, isa wallaalummaa ofii dhoksu, isa cubbuu ofii namaa shaffatu yookaan golbu hin beeku namni. Jaalala Maariyaamii isa gola keessatti hir'uu nama oolchu namni hin beeku. Kanaafiyyuu maal jechuu qabna? Kottuuti maal godhi jechuu qabna? Ilaali. Kottuu ilaalii keessa waan hedduu jira. Kottuuti ilaalii keessa wanta baay'eetu jira. Gaafa inni deemu gufuun jira moo hin jiru? Gaafa inni murteessuuf ka'u gufuun yaadaa jira moo hin jiru? Jira. Kottuuti cuuphami maaloo hin fayyitaa? Kottuuti cuuphami maaloo hin fayyitaa? Kottu sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhu jennaan nama baay'een mana oole. Namni baay'een garuu gufuu hedduu dabarsee dhufe dhugaadhaan ba'aasaa as kaa'ee gale. Ba'aa kan caalu qorumsa diinaa as kaa'ee rakkina isaa guggubee gale. Waaqayyo rakkina keenyaaf ba'aa keenya nurraatii lafa kaa'ee nu boqochiisuuf ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Mee dhugaan isin gaafadha gaaffii tokko. Gaaffiidhaan isin gaafadhu. Mee warroonni ba'aan kun irraatii lafa taa'eera gammadeera cuuphamee sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuuf jettan harka keessa ol baasaa. Gammadeeraa kan jettan waaqayyoo isa isin amma gammaddanii jirtan irratti ganaa waan guddaa isin gammachiisa. Ilii jalaa galateeffadhaa. Waaqayyoo nama gurguddaa nuu kenneera. Waaqayyoo namoota isa wajjiniin wal beekan nuu kenneera. Ganaa kan kana caalu waan guddaa nuu kenna moo hin kennu? Hin kenna moo hin kennu? Waaqayyo waan gaarii bara gaarii nuu kenneera. Akkas teenyee dhaggeeffadhu. Jaranaa waan xinnaa
keessatti ilaalina. Nama meeqatu hospitaala keessa jira? Nama meeqatu mana hidhaa keessa jira? Nama meeqatu dhukkubsatee yaa Waaqayyo sekondii tokkoof daqiiqaa tokko maal ta'a yoo na boqochiifte kan jechaa jiru jira. Kanaafiyyuu yeroo kun yeroo gaarii moo gaarii miti anaaf isiniif? Gaariidha. Gaarii moo gaarii miti? Gaariidha. Ganaa kanarra gaarii argitu Waaqayyo ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Waliin faarfachuun gaariidha. Dhugaan isinitti himu. Warri dhagahuuf malee warri mana hidhaa keessatti dararamuu argan. Warri dhukkuba gurguddaa dhukkubsatanii argan. Warroonni hammeenya diinaatiin qabamanii halkaniif guyyaa otoo sammuu isaanii hin beekin, otoo dhala isaanii hin beekin, osoo daa'ima isaanii hin beekin, osoo qe'ee isaanii hin beekin jiraatan hedduutu jira. Garuu isaan keessaa isin filatamtaniittu. Waaqa osoo inni homaa isaaf hin godhin nu filatuuf ulfinniif fuudhuudhaan isaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu dhugaadha galateeffachuu qabdu. Maaliif waan gooneef nuyi mee Waaqayyoof gibira meeqa kaffaltan? Meeqa kaffaltan? Meeqa kaffalame jira? Hin jiru. Mee Waaqayyoof namni dhan risiitiitiin kaffaleera jedhu meeqa jiru? Fayyaa keenyaaf risiitii meeqa kutannee jiraachaa jirra? Mee daa'ima keenya 5 taateen wajjin jiraachaa jirtuuf risiitii meeqa kunnee jiraachisaa jirra? Tiraanispoortii lafti kun irra deddeebinee nu kaffalchiista jira? Daqiiqaa 5 makiinaa keessa teenyuuf garuu birrii hedduu kaffalla miti. Kanaafiyyuu kennaa Waaqayyo nagaadhaan nu badhaase kanaaf namni kenne hin jiru. Toluma nu badhaase maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf gaafa kottu ilaalii jedhan biyyi ilaaluu qofaaf naatinaa'e gara Yesuus Kiristoositti sokke. Gara eenyutti sokke? Gara eenyutti? Gara Yesuus Kiristoos. Isin gara eenyutti dhuftanii? Gara eenyutti dhuftanii? Gara Yesuus Kiristoos. Gara eenyutti dhuftanii? Gara Kiristoos. Maal ilaaluu dhuftanii? Fayyisummaasa. Dhugaadha hin fayyinee namni. Dhugaadha hin fayyinee namni jarana. Fayyeera. Namni hin boqonnee har'a. Boqoteera. Kan kana caalu gana boqottu. Waaqayyo ulfinniif kabajni isaaf haa ta'u. Ameen. Kottu ilaali gaafattiin jedhan. Deemee ilaaluu qofaaf. Deemee ilaaluu qofaaf. Qajeele miila isaa kaasee waanuma ati hamaaf qajeelte Waaqayyo gara gaariitti deebise. Waanuma ati dhaqxee hin siin jedheera kunoo waan gaarii maallatti agarsiifta jettanii deebi'uuf kaatan sana. Ani waan ajaa'ibaan arge akkasiin jettan taasisa. Hin danda'amu hin danda'u. Hin danda'a. Isaaf maaltu dadhaba? Inni maal dadhabee beeka? Maal dadhabee beeka? Waa tokkoyyuu. Dhukkuba addunyaan fide barreen gadda jiran dhumne jennee lafa qaqqabne. Hin dabarse moo hin dabarsine? Dabarse. Kana dabartu kana kan caalu. Namni baay'een keessatti dhume dhugaadha. Nama baay'eetu sodaan keessatti du'e. Nama baay'eetu abdii kutate. Nama baay'eetu boo'e. Nama baay'eetu rakkinaan sammuusaa darbe. Nama baay'een manatti hidhamee taa'e. Garuu dabarree jirra moo hin jiru? Jirra moo hin jiru? Jirra. Amanaa inni nu jiraachisu jiraataa waan ta'eef humna keenyaa miti.